Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiin walitti deebinee dhufnee jirra. Odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qabannee kan isin biraan geenyu guutuu isaatti Israa'el baha giddu galeessaa keessatti mootummaa mataa ishee yookaan haala impaayera ta'een biyyoota hedduu irraa daangaa ishee murattee jiraachuu yookaan ammoo naannawa sanitti biyyoota jiran haala ishee fakkaatuun ijaaruu barbaadde haasofni jedhu yeroo ammaa kana dhagahamatiin jira. Kun hangam dhugaadha kan jedhu kan isin biraan geenyu tahaa hanga xumuraattiin waliin akka turtan isin affeerra. Baha giddu galeessaa haaraa akkaan jedhu ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu yeroo garaagaraatti irra deebi'uudhaan kan agarsiisaa turee fi kana ammoo bifa kaartaatti jijjiiruudhaan naannicha keessatti haala Israa'eliif tolutti bocuudhaan kaartaa haaraa yookaan ammoo Israa'el haaraa jechuudhaan bocuudhaan agarsiisuudhaan alatti walgahiiwwan gurguddoo addunyaa guutuu keessatti kana agarsiisaatii kan inni jiru. Haa ta'u malee Israa'el keessatti erga Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 haleellaa raawwate as waan amma saffisaan ta'aa jiruu fi walitti bu'iinsi deemaa jiraniin wal qabatee namoonni kan kanaan dura caalaa yeroo ammaa kana dhihaateera jedhaniiti kan amanan. Aanga'oonni Israa'el waltajjiiwwan addunyaa kaartaa Israa'el wajjiidhaan mul'achuu baramaadha. Wanti hubatamuu qabu ammoo kaartaan isaan qabatan kun kan biyyaa yookaan ammoo daangaa Filisxeem ilaalchisee hundi isaanii waan dheeran tokkollee hin jiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu haasaa dhiheenya kana kora dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti taasiseen kaartaa lama qabatanii gara fuulduraatti bahuun haasaa isaanii jalqaban. Kan jalqabaa warra Israa'el waliin waliigaltee nagahaa tolfatan yookaan hariiroo Israa'el waliin qaban gara idileetti jijjiirachuudhaaf biyyoota marii irra jiran bakkeewwan magariisa qaban agarsiisuu isaanii ni yaadatama. Masrii, Suudaan, Arab Emirates, Saud Arabiyaa, Bahareenii fi Yordaanos kan dabalatudha jedhan. Kaartaan inni lammaffaan bakkeewwan gurraachaan dibaman kan Netaniyaahuun abaaramaa jechuudhaan maqaa isaanii xureessan Israa'elii fi michoota ishee naannita keessa jiran Sooriyaa, Iraaq, Yaman akkasumas Libaanos fa'aa warra dabalatan jechuun warra isaan kaartaa gurraachee irratti muummeen ministeera Israa'el kun gurraachesseedha. Haala dhiyeenya kana haasawa godhaniin ammoo Pireezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan wanta kana hawwii jibbiinsaa Israa'el jechuudhaan akeekkachiiseetii kan inni jiru. Hawwiin kun lafa biyya ollootaa yookaan biyya dhaloota keenyaa Taayigeerasii fi Efraatis gidduutti kan hawwuun kaartaa maappii fuula isaanii fuulduraa jechuun Gaazaa qofaan akka hin quufne ifatti ibsaaran jechuun Pireezidaantii Turkii kan ta'an Recep Tayyip Erdogan quba itti qabanii jiru. Wirtuu baha giddu galeessaa Kaarneegii keessatti ogeessa ol aanaa kan ta'an Yazid Saygoha namni jedhaman hawwii akkasii ajandaa ammaa Netanyaahuu itti jiran yookaan kaayyoo dhugaa mootummaa isaanii agarsiisuu ta'uu hin amannu jechuun dubbateera. Baha giddu galeessaa haaraan Netaniyaahuun yeroo ammaa kana uumuudhaaf dhiibbaa gochaa jiran Israa'el bakkeewwan Filisxeem biroo hafan bakka koloneeffannaa dandeessu jechuudhaan yoo dubbatan Saayigah Israa'el pirojektii qubsuma ishee dheeressuudhaaf yaada kan qabdu irraa duubatti hin deebitu keessumaa West Bank keessatti qeeqni Arabootaa fi idil addunyaa irraa jiraatus qubsuma bal'isuu akka qabdu ifaan ifatti beeksifteem yeroo garagaraatti ammoo kana gochaan kan isheen agarsiiftudha. Mootummaa mirga Israa'elotaa keessatti ministeeronni furmaataa mootummaa lamaa hin amanne hedduutu jira. Amma ammoo erga waliigaltee Osloo bara 1993 booda mootummaa Filisxeem irraa kan fagaatu yookaan ammoo kan fagaannu fakkaataa garuu Ameerikaan akkas jettu natti hin fakkaatu kaartaa Israa'el kana kan raggaasisu kanneen ammoo naannoo Filisxeem hin hammatamne jedha David Shankar dhaabbata ol aanaa Washington Institute imaammata baha giddu galeessaa yookaan baha dhihoo kana warroota dhihoodhaan qoratanii to'atanidha. Kanaan dura dhimma baha dhihootti gargaaraa barreessaa haajaa alaa ta'uun tajaajilanii jiru namni kun. Ilaalchi Israa'el baha giddu galeessaa haaraa kanaaf qabdu naannoo balaa Iraan irraa bilisa ta'edha jechuudhaanis hawwii isaanii kana akka isaan ibsataa jiran ifa godhaniifii jiru. Israa'el ammoo maal barbaaddi? Amma Israa'el siyaasa leellisummaan beekamu yookaan ammoo right wing keessaa ministeeronni fala biyya lameenii yookaan two state jedhaman kanneen hin amanne hedduun isaanii jiraachuu fi nuti ammoo warra waliigaltee Osloo bara 1993 as biyya Filisxeem jedhurraa baay'ee fagaanne fakkaata jechuudhaan dubbatanii jiran. Garuu daangaawwan Filisxeem kan hin hammatamne kan United States maappii Israa'el kanneen ni mirkaneessiti jedhee hin yaaduun
jechuunis Inistituutii Washingtonitti ogeessi ol'aanaan imaammata baha dhihoo Deevid Shankar dubbatanii jiran. Dhimma baha dhihootti kanaan dura gargaaraa isteet kan tahan tajaajiluun isaanii yoo yaadatamu. Ilaalchi Israa'el yeroo ammaa kana baha giddu galeessaa haaraa naannoo yaaddoo Iraan irraa bilisa ta'edha jechuudhaan filataa jirtu ammoo addunyaa maalitti akka deemaa jirtu afaan qabachiisee jira. Qondaala tika Israa'el soorama bahanii fi ogeessa nageenyaa Miirii Eeysan akkas jechuun dubbatee jira. Israa'el baha giddu galeessaa haaraa dirqamaan akka jiraatu hin barbaaddu, garuu mootummaan mullaa Iraan keessa jiraatan naannicha akka ajaju hin barbaaddu gonkumaa jechuun dubbateera. Kana jechuun Israa'el ol'aantummaa guddaa fudhachuudhaan biyyoota ollaa isee jiraatan kanneen akka Joordaan, kanneen akka Sooriyaa fi eenyumaayyuu hanga Yamanii fi Libaanoositti nageenya ishee mirkaneeffachuudhaan gareewwan shororkeessaa jedhamanii maqaa biyyoota lixaatiin moggaafaman tokkollee akka achi keessa hin jiraanne gochuudhaan baha giddu galeessaa kana to'annoo ishee jalatti akka deebiftuu fi ajaja barbaaddeen akka ofii ajajju kan gootuudha malee mataa isiitiin deebiftee bulchuu miti jechuunis warroonni kataban hedduudha. Jechuun Netaniyaahuun sagantaa Iraan dhaabsisuu yookaan ammootu guutumaan guututti Iraaniin jilbeeffachiisuu kan xiyyeeffatanii fi bakka seena qabeessa taatee addunyaa muka qaanii isa taasise haleellaa Hamaas onkololeessa 7 duraan irratti deebi'uu barbaada jedhanis warri kana dubbatanis akkuma kaanii warroota hedduun lakkaa'amanidha. Haleellaa Israa'el bal'aa kibba Beeruut irratti xiyyeeffachuudhaan taasifame hordofee ajjeefamuun hoogganaa Hizbollaa Hasan Nasrallah waraana kana keessatti ji'oopolitikaa naannichaa keessatti akka ijoo dubbiitti ilaalamaa turuu fi hanga ammaattis ilaalamaa jiraachuun ammoo gara fuula duraatti maaltu deemaa kan tilmaama irra dhaabbachiisudha. Dursaa siyaasaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyaa biyya ishee keessatti ajjeefameef deebii kennuudhaaf meeshaawwan waraanaa warra lixaatti rifachiise fayyadamuudhaan Iraan baalistik misaa'ilii Israa'elitti roobsitee turte. Israa'el ammoo yeroo ofitti filattee haleellaa Iraan irratti raawwatteef ammoo deebii kennuudhaaf akka jirtu dhaadattee ji'oottan yookaan ammoo torbaanota hedduu keessatti deebii akka kennite dhagahame ture. Yuunaayitid Isteetsi ol'aantummaa tarsiimoo qabdu mirkaneeffachuudhaaf Israa'eliif deeggarsa guddaa kan kennituu fi bara baraan baajata dhuunfaa Israa'eliif qofa qophaa'eef akkasumas kanneen kan dorgomaniifis ni kenniti. Kana malees sababa muddamni naannicha keessatti babal'atuuf ammoo humna naannichaa keessatti qabdus babal'ifatteerti kan isheen jirtu. Haa ta'u malee deeggarsi kun yeroo Israa'el kan Washington sarara diimaadha jechuudhaan irra deddeebiidhaan dubbattu pirojektii Nukleeraa Iraan irratti xiyyeeffachuu fi fala biyya lameenii jedhu hanga hin ceenetti jetti. Tarkaanfiin humna waraanaa Israa'el meeshaawwan waraanaa fi aayidooloojii Iraan michoota ishee akkasumas kanneen ollaa Israa'el jiranitti erguudhaan Israa'elii fi biyyoota kaaniif yaaddoo ta'an dura dhaabbachuudhaan humna waraanaa isheen qabdu akka tuffatamu yookaan akka laafu gochuu kaayyoo cimaa godhattee kan isheen sochootudha. Deevid Shankar Israa'el naannicha keessatti warra Iraaniif waraana eegsisan kanneen isaan deeggaran keessatti hirmaatan dhabamsiisuu keessatti milkaa'ina argamsiifteerti. Haa ta'u malee deeggarsa biyyoota Arabaa malee toora haaraa uumuu akka hin dandeenyes ni beekama. Hamaas abbaa taayitaa Filisxeemii fi tattaaffii Arabaa akkasumas dippiloomaasii idil addunyaa malee deebi'ee of ijaaruu danda'a. Hezbollaanis carraaqqii hawaasa Libaanos malee akkasuma deebisee of cimsee of ijaaruu danda'a. Israa'el michummaa nageenyaa, diinagdee fi teeknooloojii illee deeggarsa ishee warra Iraaniin akka yaaddootti ilaalan wajjin jalbeeffachuun kan barbaaddudha jechuunis warroonni katabanni jiru. Sababni Hamaasii fi Hezbollaan mataa isaaniitiin deeggarsa biyyoota kamiyyuu malee deebi'ee of ijaaruu danda'u. Hezbollaanis Hamaasis garee dhuunfaati malee biyya akka hin taane yookaan ammoo sa'aatii barbaadanitti ka'anii meeshaa waraanaa hidhachuu, sa'aatii barbaadanitti meeshaa barbaadan itti fayyadamuu waan danda'aniifidha. Waggoottan darban keessa Washington naannicha keessatti pirojektii bakka sirritti deebisuu jedhu hordofaa turteerti. Kana kan gootu ammoo deeggarsa diinagdee fi waraanaa kennuun akkasumas yaada Israa'el naannicha keessatti Arabaaf yaaddoo miti. Garuu Iraan dura dhaabbachuudhaaf michuu tarsiimaa kan taatedha jechuudhaan beeksisuun hojjechaa turuun ishee ammoo hanga har'aatti waan yaadatamudha. Naannicha keessatti hariiroo Israa'el waliidhaan jiru idileessuudhaaf waggoottan 4 darban keessa saffisaan raawwatamaa kan turan Morookoo, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Bahareen Israa'el waliin waliigaltee Abrahaam mallatteessaniiti kan isaan jiran. Garuu erga haleellaa onkololeessa 7 bara 2023 fi
waraana Israa'elii fi Gaazaa booda kana laaffitaniiru. Israa'el hariiroo Saa'ud Arabiyaa waliin qabdu idileessuudhaaf barbaadaa kan turte. Saa'ud Arabiyaan ammoo hirmaannaa fi dhiibbaa baay'inaan Shi'aa kan taate Iraan naannicha keessatti dabalaa dhufuu kan mormitu. Akkasumas baha giddu galeessaa keessatti ol'aantummaadhaaf ni sodaatti. Haa ta'u malee Saa'ud Arabiyaan hanga mootummaan Filisxeem hin hundeeffamnetti Israa'el waliin hariiroo dippiloomaasii tokkollee akka uumuu hin barbaanne barruun The Financial Times ifa godhee gabaaseeti kan inni jiru. Onkololeessa 7 bara 2023 dura jijjiiramni ji'oopolitikaal diinagdee ilaalchaawwan biyyoota Arabaa warra Masriim, Sooriyaa, Libaanosii fi Yordaanos kan duraan hundeeffaman yookaan ammoo hundeeffama Israa'el bara 1948 booda qoodamuu Filisxeem mormuudhaan Israa'eliif beekamtii kennuu didanii jijjiiruu keessatti gahee guddaa taphateeti kan inni jiru. Biyyoonni kunneen Filisxeem akka marfatan yookaan akka ishee jaalatan shakkiin tokkollee kan hin jirre. Haa ta'u malee rakkoon Israa'el qofa osoo hin taane warri Filisxeemotaaf murteessanillee dhimmi kun akka ilaalamu argu walitti bu'iinsa Israa'elii fi Filisxeem sirreessuu keessatti fedhiiwwan isaanii durfatu qabu. Walitti dhufeenyaa fi waliigalteewwan idileessuun onkololeessa 7 bara 2023 dura kan labsame ittisa keessatti investimentii, nageenya saayibarii fi faayinaansii akkasumas haalawwan hedduu kan hammeessedha. Waraana onkololeessa 7 bara 2023 irraa eegalee ture baay'inaan tumsaa daldala Israa'elii fi michoota ishee haaraa biyyoota Arabaa gidduutti taasifamaa ture akka harkifatus kan taasise yookaan gara fuulduraatis taasisuu mala jedhamee kan jabeeffame eegamudha. Haa ta'u malee ragaan Israa'el akka mul'isutti daldalli Israa'elii fi biyyoota Arabaa shan gidduutti isaan shanan kunneen ammoo United Arab Emirates, Masrii, Bahreenii fi Morookoon durfamu walakkaa bara baajataa kana keessatti akkaan akka dabalee ni gabaasu. Gaazexaan Israa'el Maariif jedhamu waliigalteen Arab Emirates fi Israa'el gidduutti mallattaa'ee biyyoota lamaan gidduutti daandii daldalaa uumuudhaaf Saa'ud Arabiyaa fi Yordaanos keessa darbee gara Masriittis akka babal'atu ifa godheera jechuun katabanii jiru. Gaazeen Israa'el akkuma madda dhiheessii guddaa kan humna Masrii yoo ta'u, Israa'el toora naannoo haaraa bocuudhaaf dippiloomaasii tumsa diinagdee tarkaanfii imaammata cimaa walitti makuu qabdi jechuunis warroonni kana xiinxallanii fi yeroo garagaraatti hordoffiidhaan barreessan ni dubbatu. Jijjiiramni baha giddu galeessaa haala addunyaa wal dhabdee idil addunyaa biroon kan akka Ameerikaa, Raashiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru akkasumas jijjiirama siyaasaa biyya keessaa Awurooppaa adda baafamee ilaalamuu kan hin dandeenye yoo ta'u, yeroo ammaa kana garuu dhiibbaa warroota kanaas duubaan kan jiranidha. Baha giddu galeessaa keessatti addunyaa guutuu irraa deeggarsa takka illee kan hin qabne. Haa ta'u garuu biyya Raashiyaa waliin waliigaltee cimaa kan qabduu fi Chaayinaa wajjinis tokko tokkotti darbitee waliin kan mallatteeffattu Iraan irra deebiidhaan baha giddu galeessaa kana to'attee ofiin bulchuu kan barbaaddudha. Kana jechuun akka warroonni lixaa jedhanitti yeroo garagaraatti waraana leenjisuu yookaan waraana gurmaa'an deeggaruu fi meeshaalee waraanaa garagaraa itti erguudhaan kanneen akka Israa'elii fi dhaabbilee Ameerikaa irratti tarkaanfiin garagaraa akka fudhatamu ni gargaarti jedhama. Haa ta'u garuu yeroo garagaraatti qoqqobbii irratti tuulamuun biyyi kun of dandeettee guddachuu fi addunyaa guutuu irratti dhiibbaa jabaa uumuu kan isee laaffisedha. Keessaahuu biyyi tun biyya oboba'aan akka bishaanitti keessaa waraabamu waggaa waggaadhaan ammoo biyya waraana oomishtuu fi kana bira darbitee Nikularaan yeroo ammaa kana addunyaa guutuu afaan qabachiisaa kan jirtu waan taateef guutumaan guututti yoo addunyaa irratti sadarkaan garagaraa ishee kan ol guddatu ta'e biyyoota kanneen akka Ameerikaa fi warroota lixaa kanneen Awurooppaa keessa jiraniif mataa bowwoo waan taateef waggaa waggaadhaan qoqqobbiin kan irratti tuulamudha. Kunis ta'ee sana kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa kaartaan Benjaamin Netanyaahuu dhiheenya kana haasahaa fi agarsiisaa turan ni dhugoomamu hin dhugoomuun waanuma bullee arginu ta'a. Nu waliin waan turtaniif galatooma.